Taayee danda'a mana murtiitti ragaa muummicha ministeera dabalatee bulchitoota biyyattii gurguddoo 5 yaammatuun isaa ni yaadatama. Oolmaa dhaddacharraa irratti qondaalonni gurguddoon 2 dhiyaatanii jiran. Akkasuma taayeen dhaddacharratti abbootii gadaa karrayyuu akka mootummaadhaan ajjeefaman dubbateeti jira. Mee gabaasaa isaanii waliin dhageeffanna. Akkasuma ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan waatii dabre kana keessa qofaa namni 7 ajjeefamuu dhalattoonni Itoophiyaa. Ani Abduu Moobaala Biraayi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Addunyaa kana guutuu irra faffacaanee jiraannuyyuu bakka namni keenya hedduminaan guyyaarraa itti seeraala seenuu fi akkasuma kan miiliyoonaan lakkaa'amu kan biyya isii keessa jiraatu Saudi Arabiyaan waggaa kana qofa keessa nama 7 ajjeesuu warran tana miidiyaaleen gurguddaan garaagaraa miidiyaalee addunyaa adda addaa wal harkaa fuudhaniiti gabaasaa jiru. Kana irratti yaada dhuunfaa kiyyaallee isiniif qooduu barbaadeeti. Lammiileen Itoophiyaa baatima dabree kana keessa jechuudha nama 7tu ajjeefame. Ijoollee tanneen ni yaadattu yoo taate sooshaal miidiyaa kanarratti namoota nagayaattu keessa jira. Hawoliin isaanii akkana jechaa jiran jedhameeti sagalee taamaa fi ture jechuudha. Gara nama 20 jedhameeti kan maxxanfame qulqullinaan beekuu baadhullee jechuudha. Akkaataa itti sooshaal miidiyaa irratti maxxanfame nama 7tu ajjeefame jedhama. Nama 100 fi takka ajjeefame keessaa namni 7 lammiilee Itoophiyaati. Achi keessa jiraachuudhaafuu seeraa ala. Seeraa ala kan itti seename seeraa ala achi keessa jiraatama. Adabbii du'aa jechuun hagamta akka nama suukanneessu hagamta akka nama rifachiisu mee ilaala. Ilma haadha hiyyeessaa kan achirraa haadha gargaaru ta'uu danda'a. Kan haadha abbaan fuula duraaf achi jira na gargaara. Biyya gartee guddatte keessa bakka dalagatu jira jedheetiin abdii irra kaa'ate ta'uu danda'a. Hedduu takka ulfaata. Garuu ammoo seera biyyattiitti cabse jedhamee irratti murtaa'ameeti kan isaan ajjeefaman jechuudha. Namni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti sagalee haa taanuuf ka jedhamu hedduu takka sheer godhamaati turan ijoolleen tunneen jechuudha. Warra hafanillee ka rabbi haa baasu. Garuu ani wanti jechuu barbaadu amman tana warra achi seene sanii miti. Waan kana eega gartee seeraa ala ta'uu barame hedduu nama akka naggada kanarratti bobba'eetiin jiru infoormeeshinii yeroo garagaraatti deema. Akkasuma namootuma haaraa karaa kana dabran akka warri naggaadee waan kana namoota waan akkanaatiin gartee karaa oofanidha kan dubbatamu. Dhugaa ta'uu ammoo waan irraan beeku yeroo garagaraatti illee dubbatama. Saudi Arabiyaan akkasiin ittiin beekamtu nama ajjeesuudhaan garuu baala nama hadoochuudhaan amman tana gartee kan isaan ajjeefamaatiin jiran jechuudha. Warri nigdiidhaaf irratti bobba'ee fakkeenyaaf kan ajaan qabne namoonni gurguddoon akkasii sunneen haa uffatan isaan garuu ijoolleen miskiinni waan kana irraa hin beekne waan sammuu nama hadoochuu eega jedhame kamiyyuu jechuudha. Ka bishaanii haa ta'u ka baala mukaa haa ta'u sirriitti of eeggannoo godhaa. Waanuma namni isinitti kenneetiin naa qabiidhaaf naa kaa'iif bakka akkasii naa geessi mallaqa akkasii sii kenna maal siin jedhu irrattuyyuu of eeggachuudha. Eega hidhamanii gartee bakka san seenamanii ragaa yookiin ammoo qabatamaan irratti qabame yookiin ragaan adda addaa irratti argame booda osoo hin taane warroonni biroo jalqabuma dursaa of eeggadha. Biyya namaa seera ala seenuun hagam akka jabaatu achi keessa seera ala jiraachuun hagam takka akka jabaatu yeroo yakka akkasii saniin ammoo irratti mul'atetti akka waan biyya isaanii san balleessuudhaafitti sanuu ka biyyoota gartee Saudi Arabiyaa biyyoota gartee Arabaa tanneen hagam takka akka isiin seerri isaanii jajjaba ta'e ka isin tunarra beeka warri keessa jiraataa jirtan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun hedduu takka nama gaddisiisa. Baatima gartee amma keessa jirru kana nama 7 ka ajjeefame. Garuu ganaadha namoonni gartee hidhaa jiran hedduu ka waan kanaan himataman jechuudha. As keessa namni nagayaa faalamuu danda'a. Ka waan kana irraa hin beekne yookiin namnummaan itti kennee ka waliin qabame jiraachuu danda'a. Miidiyaaleen addunyaa garaagaraa wal harkaa fuudhaniiti gabaasaa jiru. Ammas wanni isin hubatuu qabdan amman tana xiyyeeffannoo argata. Wallammiileen gartee amman tana irra harkatti qabame kunneen amma warri akka gartee fakkeenyaaf Naayijeeriyaa, Itoophiyaa kan amma irratti hedduminaan Paakistaan fa'aadha. Warri harkatti qabame kun sababa isaaniitiin hunda isaa irratti xiyyeeffannootu godhama. Baadiyyaa jiraatte magaalaa jiraatte xiyyeeffannoon sirratti godhama jechuudha. Isa duraan seera ala biyya keenya seenanii biyya keessaa si baasan san qofa osoo hin taane amman tana waan biyya keenya balleessu san jedhameeti akka xiyyeeffannoon jiru beektanii of eeggachuu qabdan. Bakki namni keessatti fasaada gurguddoo dalagu Saudii tana bara naguma komanna malee bakki namni kennallee keessatti akka malee waan fofokkattu adda addaa dalagutan akka Saudii waan jirtu natti hin fakkaatu. Akkasumatti immoo kan keessatti namni kenna dalagatee irraa jijjiiramaa jirulleen hedduu jira. Namni 7 waggaa takka keessatti yakka akkanaa kanaan ajjeefamu jechuun. Tole hayyee taayee danda'a reedoo kan eega gartee mana hidhaa seenillee mata bu'uu mootummaatti ta'e kan mootummaa keessa taa'ee waan takka hojjetamee hin beekne waan takka taa'amee hin beekne kan godhe. Boodarratti ammoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kan dhiigaan harka haqate jechuudhaan ifatti dubbate. Gaafuma sanitti aangoo irraa kaafame akkasumatti kan hidhaa seene. Eega hidhaa seene taayee danda'a mana murtiitti deddeebi'aatiin jira. Akkasuma abukaatoon agartee akka isaan dhaabbanne dhoorgameetiin ofii isaatii dubbachataati jira. Addacha dabre irratti ragaan ittisaa akka dhihaateetiin irraa ittisuuf gaafatameeti ture. Duuba qondaalota nama 5 ragaan ittisaa inni yaammate mee oolmaa dhaddacharraa irratti maaltu taa'ame? Ajaa'iba waan inni asirratti dubbatellee waan nama ajaa'ibsiisu. Waylakoo dhaddacha kana hordofi haa ooltii dhaddachaa gaafadheera. Galatoon galaanaa naannoo
ji'oota 11 dura to'annoo jala oolanii ji'oota darbaniif immoo mana murtiitti dhimmi isaanii ilaalamaa kan ture deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaataniiti kan turanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti jechuudha. Beellamni har'atti kan qabamee tures ragaalee ittisaa isaanii dhaggeeffachuudhaaf kan ture. Manni murtichaa ji'a adoolessaa bara 2016 jechuudha. Adoolessa 30 himatawwan jalqabaa lamaan irraa bilisa jechuudhaan himata meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamu jedhu akka ofirraa ittisan murteessetti kan ture. Haaluma kanaan obbo Taayyee Danda'a ragaa ittisaa isaanii guyyaa har'aa dhaggeessifachuu kan danda'an jechuudha. Ragaaleen ittisaa obbo Taayyee Danda'a waammatan immoo aangoota mootummaa 5 kan isaan dhimmicha ni beeku jedhan jechuudha. Obbo Taayyee Danda'a himata meeshaa waraanaa wajjin wal qabatee irratti hundaa'e yookaan immoo dhimma meeshaa waraanaa qabatanii argamu hin haallee haa ta'u malee balleessaa hin qabu jechuudhaan kana dura mana murtiitti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa isaan waammatan 5 keessaa 2 guyyaa har'aa dhaddachatti argamuudhaan jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiranii. Isaan tokko wayita obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nagaa turanitti hoogganaa isaanii kan turan yookaan immoo ministeera nagaa kan ta'an obbo Binnaalf Andu'aalamii ragaan ittisaa isaan lammaffaan immoo poolisii federaalaatti ajajaa qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa kan ta'an komishinara ittaanaa Malaakuu Fantati. Aangoonni lamaan egaa jecha ragummaa tole ragaa obbo Taayyeen dhiyeeffataniin alatti obbo Taayyeen mataan isaanii mana murtiidhaaf yaadni kennan akka ture dhageenyeerra. Mee wanni jedhan maali? Eeyyeen obbo Taayyee Danda'a wayita aangoorra turanitti duraan eegdota 7 eegamaa akka turan sana booda garuu yaaddoon keessattuu eegdonni isaanii adoolessa bara 2014 erga irraa ka'anii booda yaaddoo nageenyaa qaban ka'umsa gochuudhaan meeshaa waraanaa hidhachuudhaaf gaafii dhiyeessuu isaaniiti kan isaan kaasanii. Kanumaan wal qabates komishinara ittaanaa Malaakuu Faantaa mariisisuu isaanii sana boodas xalayaa waajjira ministeera muummeetii akka barreessifatan itti himuu isaanii achaas deebi'anii hoogganaa isaanii kan turan ministeera nagaa obbo Binnaalf Andu'aalamiin xalayaa akka barreessaniif waajjira ministeera muummeetti gaafachuu isaanii obbo Taayyeen dubbataniiti kan isaan jiranii. Waa'ee yaaliin ajjechaa irratti raawwatamuu yookaan yaalamuu ibsaniiru? Eeyyeen yaaliiwwan ajjechaa siyaasaa 3 irratti raawwatamaniiru jechuudhaanis kaasaniiti kan isaan jiran obbo Taayyeen. Yaadduma nageenyaa kana bu'uura godhachuudhaan kan isaan meeshaa waraanaa hidhachuudhaaf fedhii akka qaban gaafii dhiyeessuu isaanii kan dubbatanii. Haaluma kanaan hoogganaa isaanii kan turan ministeera nagaa obbo Binnaalf Andu'aalamiin xalayaa gara waajjira ministeera muummeetti akka barreessaniif gaafachuu isaanii. Haa ta'u malee isaan akkasumatti informaalii jechuudhaan kan isaan ibsanii akkasumatti ni danda'ama waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudhaan sana booda obbo Taayyee Danda'a meeshaa waraanaa barbaadanii kilaashii 1 fi kaartaa 2 hidhachuu isaanii. Meeshaa waraanaa kanis immoo fira isaaniirraa akka argatan kan hidhatanis immoo bara 2015 keessa akka ta'e dubbataniiti kan isaan jiranii. Sana booda obbo Taayyeen dhimma kana haasaa kana erga dubbatanii booda ragaaleen ittisaa dhiyaatan lamaan gara dhaddachaatti dabareedhaan ol seenuudhaan jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiran. Tole egaa obbo Taayyee Danda'a ji'oota dura wayita to'annoo seeraa jala oolan himannaawwan adda addaa 3tu irra ture. Mee wantootni himannaa isaanii keessa adeemsa keessa kufaa godhamee ka'amma ittiin himatamaa jiran maal akka ta'e nu yaadachiise? Eeyyeen abbaan alangaa federaalaa obbo Taayyee Danda'a irratti himatawwan 3 ture kan inni hundeessee ture. Isaanis miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa idileetti fayyadamuudhaan ergaawwan hokkara kakaasan dabarsuu akkasumas immoo ergaawwan kaayyoo qaamolee farreen nageenyaa ABO Shanee fi Faannoo jedhaman milkeessan dabarsaniiru kunneen jedhan himatawwan 2 turanii. Himanni inni sadaffaa kan ammallee ofirraa ittisaa jiran labsii meeshaa waraanaa cabsuudhaan yookaan immoo meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii dhaddacharraa guyyaa 17tti beellame. Akkanatti fakkaatutti akkuma gartee hidhaa siyaasaa biyya san keessatti baramaa ta'etti guyyaa 10 guyyaa 15 akkas beellamni tokko akkanuma fagaata. Amma gaafa itti aanu fakkeenyaaf guyyaa 9 har'a Itoophiyaa meeqa 6 moo 7 guyyaa 10 booda moo 9 waan akkasiiti. Gaafa sanis ragaaleen ittisaa kun hundi hin dhiyaatu. Gaafa sillee amma ragama ittisaa hafan dhageeffatuudhaaf yookiin beellamuu danda'u akkasuma beellama dheeressuu danda'u. Ani garuu kan ajaa'ibsiise yeroo jarri lameen kunniin dhiyaatan ragaa ittisaa gartee isaan kana waammateef yookiin sababa ittiin meeshaa waraanaa kana ittiin hidhate yeroo dhiyeeffatutti qondaalota garaagaraa gartee biyya san keessatti akka mootummaadhaan ajjeefaman dubbate. Keessattuu abbootii gadaa karrayyuu san akka ajjeefamanii fi nama 3 akka qindeeffame mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa bulchiinsa mootummaa Oromiyaa keessaa nama 3 akka qindeeffame
Anis gartee sodaa sababa kanaatiin waan kana hidhachuudhaaf dirqame kan jedhudha wanti inni itti tokko sababa itti meeshaa kana hidhate yeroo dhiheeffatu. Garuu ammoo bakki itti gartee taayeen nyaatamee akkanatti fakkaatutti yookiin waan ragaa qabu miti akka waan kana jechuun seeraan akka hidhate akka gartee hayyama itti qabu waraqaadhaan hin jiru. Afaaniin itti himadheedha. Afaaniin itti himannaan rakkoon qabuuti barbaadadhu naan jaan ka jedhu akkuma jetteeti. Namni gaafa achi keessa jiru gaafa gartee badhaadhee achi keessa jiru sanitti biyyattii san guutuu anatu harkaa qaba jedha waan akkasii yaadatu. Garuu gaafa gartee ittiin wal cabsuu barbaadan ammoo haala akkana kanaan ittiin walitti hin dhufu jechuudha. Himannaan jalqaba taayee irratti dhiyaate 3 ture 3 irraa 2 kuufefameetiin amma tokkocha meeshaa seeraa ala meeshaa hidhate kan jedhu kana kan irratti hafe jechuudha. Kan shoorar keessummaa kan amma dura jalqaba ittiin abaa odaa fi faannoo deeggaruu maal shanee isaan jedhan san deeggaruu sanii irraa kuufifameeti ture jechuudha. Garuu amma kan ragaa ittisaa inni irratti gaafatamelleen kan meeshaa seeraa ala hidhatee jechuun meeshaalee waraa meeshaa lolaa seeraa ala itti hidhateetiin argamee kan jiru mana isaatii argame kan jiru kanaadha. Innis waa kan meeshaan akka jiru himeeti garuu meeshaa kan ammoo karama seeraati yookiin ammoo waliigalteedhaan godhanneedha itti himeetiin jira gaafadheetiin jira akkasitti gartee waliigalteedhaan hidhadhee kan jedhudha kan inni dhiyeeffate waraqaadhaan hin jiru ammoo. Waraqaadhaan hin jiru afaaniin wal dubbanne ka jedhu namni inni afaaniin waliin dubbanne jedhus warroota irra dhiyaatan qondaalota irra dhiyaatan ministeericha kanaa fi komishiinara kana faadha jechuudha. Taayyeen garuu dhugumatti mata jabina isaa ka gartee namni hundi ragaa baheefsanii ammallee ifatti sodaata akka maleedha kan inni agarsiisaa jiru kallattii tokkoon akka waan gartee ofiis ragaa isaa yaammata mootummaa irratti akka waan ragaa bahaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf qondaalota adda addaa qaama mootummaatiin akka gartee ajjeechaan irratti godhamee fi isa irratti illee yaaliin ajjeechaa yeroo 3 akka raawwatame sababa kanaatiin akka meeshaa hidhateera kan inni dubbate dhagaa tokko shimbira lama akkuma jedhaman san gara tokkoon sababa kanaa meeshaa akka hidhate dhiheeffata kallattii tokkoon ammoo ajjeechaa saniif ammoo ragaa yookiin ammoo gartee ajjeechaa akkana ebalatu geggeessee akka waan ragaa bahaa jiru jechuudha. Isaa fi Hangaasaa Ibraahimillee ifa bilisatti ka dubbachaati turan gaafa jalqabaa jechuudha. Hangaasaa Ibraahimillee akka gaafa inni hidhaa seeneeti guyyaa takkallee achi booda dubbatee hin beeku sooshaal miidiyaa irratti illee mul'atee hin beeku jechuudha. Taayyeen qaamaan hidhaa seenuyyuu Hangaasaanis osuma hidhaa hin seeniyyuu dhokachuudhaan hidhame jechuudha. Ammas kan gaafii namatti ta'u ragaalee ittisaa jedhee kan inni amma dhiheeffate warra amma gartee bulchiinsa irra jiru kan akka gartee Malaakuu fa'aa jechuudha. Warra akka amma gartee ministeera dhagaa akkasuma gartee kan akka itti aanaa komishiinaraa kanneen fa'aa warra gaafa duraa inni ittiin qeeqaa ture keessaa tokko jechuudha. Isarratti ragaa bahammoo isaaf ragaa ittisaa tahan jettaniiti yaaddu. Hundaafiyyuu guyyaa 17 gaafa itti aanu ragaalee ittisaa kan hafan dhageeffatuudhaaf manni murtii dhaddacha irraa kan inni beellame. Hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaalla. Ani Abduu Moobaala Birraay hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.